osoo jaalalaa waliin jirtaniiti kalee seengere sutoo jaalalaa waliin jirtanii har'a sutoo jaalalaa waliin jirtaniiti keessa deddeebitee gaaffii jaalalaa ishiidhaaf dhiyeessite taanaanii shamarran tokko akka miirri ishii sirraatti adeemu yookaan akka ishiin jaalala siif qabdu hir'isaa deemtaa jechuudha. Kun immoo dogongoroota ijoollee dhiiraa keenyaatti iddoo baay'eetti kan mul'atu. Osoo si jaalattuu baattee jirumayyuu gara kee dhufuu hin qabdu. Osoo si jaallachuu baattee yeroo siif hin kennitu. Osoo si jaallachuu baattee si faana riileeshinii uumuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'anii na jaallattaa jechuun dogongoroota gaa'ela keessatti ijoollee dhiiraa fidanidha jechuudha. Kanaaf nagaa kolleen dagan ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyiif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ana dhufu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaa karaa taatan subscribe gochuun akkasumas like gochuun viidiyoon keenya isin tole immoo share namaa gochuun maatii keenya taanutti dabalamaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabatee dhufee jira. Viidiyoon kunis dogongoroota ijoollee dhiiraa jaalala keessatti uuman. Dogongora ijoollee dhiiraa jaalala keessatti uuman kanan isiniif qabatee dhufee jiru. Egaa maaliif jennaani yeroo baay'ee dhiironni osoo shamarran faana haasaa jiraniiti osoo jaalalaa waliin haasaa jiraniiti gaaffii irra deddeebisaniiti shamarran gaafatan qabu. Inni kun immoo shamarran sun akka ishiin sirraa qolfattu yookaan akka ishiin sirraa siiftu jaalala siif qabdu suni amantummaadhaan akka ati ishii faanaan adeemne agarsiisaa jechuudha. Kanaaf maal gochuun qabnu shamarran faana hariiroo gaafa jammarru osoo jaalala dhugaa nuuf hin qabdu taateeti lafa nuti dhaabbannu hin dhaabbattu turte tokkoffaarratti kana beekuu qabna yeroo ishii nuuf hin kennitu turte. Kanaafuu hariiroo jaalalaa keessatti yookaan jaalala dhugaa keessatti dogongoroota dhiironni uumuu hin qabne tokkoffaan sin jaalladha jedhanii gaaffii jaalalaa irra deebiidhaan dhiyeessuufi irra deebiidhaan gaaffii jaalalaa ammas na jaallattaa sin jaalladha jettee gaaffii jaalalaa yoo ishiidhaaf dhiyeessite akka ishiin jaalala siif qabdu ofitti hin amanne taasisaa jechuudha. Osoo sin jaallattu ta'eeti yeroo ishii siif hin laattu sin bilbiltu maaliin jettu waan si jaallattuufi yeroo ishii si laattee si faana riileeshinii jaalalaatti buutte. Kanaaf maal gochuu qabna jaalala keessatti osoo waliin haasaa jirru yookaan osoo wal jaalannee jirruuti gaaffii jaalalaa irra deddeebine yoo gaafanne akka nuti ishii biratti hin amanamne taasifnaa jechuudha. Maaliif jennaan si jaallatti waan taateef yeroo ishii sii kennite si jaallatti waan taateef si bira dhuftee haasofti si jaallatti waan taateef si kabajji. Garuu immoo ati kana keessatti amalee irra deddeebite na jaallattaa yoo jetteeni ishii biratti amanamummaan ati qabdu hir'achaa adeema. Kanaaf riileeshinii jaalalaa keessatti yookaan gaafa nama faana jaalalaan jirrutti maal gochuu qabnu gaaffii jaalalaa dhiyeessuu qabnu ammas. Inni lammaffaa waan hundumaa humnaa fayyadamuu dhiisuu qabna. Iddoo kanatti namoonni tokko shamarran tokko har'uma gaafa argee yookaan shamarran tokko dhiirri tokko jaalatee har'uma gaafa argee humna isaatti fayyadamee fedhii ishii malee wal quunnamtii saalaa irratti raawwachuu fedhii ishii malee wantoota ishiin qabdu irraa fuudhuu fedhii ishii malee akka ishiin isa jaallattu dirqamsiisuu wantoota akkasiitu jira. Kun immoo dogongora jaalala keessatti jirudha. Nama tokkotti siqxe jennaani jaalalaan nama tokkotti siqxe jennaani jaalalli silasuu mootaadha waan ta'eef yoo namatti jaalalaan siqte waan hundumaa nama harkaa baasuu dandeessa. Garuu ati jaalala keessatti humnaa yoo itti adeemte akkamiin jedhe yoo humnaan itti adeemte jaalalli suni cabaa fi gargar bahaa ta'a. Kanaaf humnaan fayyadamuun jaalala keessatti tasumaan barbaachisu. Dhiirri tokko kaleessa si gaafate har'a waliin haasofna dheessi waamee gaafa iddoo isaan dhabdu
yookaan mana algaatti si waama yookaan bakka itti fedhii isaa humna isaatiin fedhii isaa sitti bahutti si waama. Kanaaf maal gochuu qabna? Dogongora ijoollee dhiiraa raawwatan ammallee inni lammaffaa humna ofiitti fayyadamanii shamarran tokko dirqamaan gudeeduu meeshaa ishirraa fudhuu wanta garaagaraa gochuu kunillee tasumaa hin barbaachisu gaa'ee jaalala keessatti. Kana goota jennaani akka ishiin miira ishii siif qabdu miira jaalalaa siif qabdu hir'isaa adeemtuu gochaa jirtaa jechuudha. Kanaaf waan akkasii gochuurraa of eeggachuun umuurra jiraataa jechuudha. Inni sadaffaa miira keenya to'achuu dadhabu. Fakkeenyaaf dhiirri tokko shamarran tokko kaleessa jaalatee yookaan kaleessa gaaffii jaalalaa ishiidhaaf dhiyeesse har'a mootariitii yookiin obbolaa ishee haa ta'u yookaan immoo hiriyaa dhumazim jedhee haa ta'u nama akkasii faana gaafa ishiin deemtu yoo arge miira biraatti dhagahama. Gaafatu maal godha? Feelingiin taanee agarsiisa. Yookiin loluu dhabuu danda'a. Yoo loluu baate immoo ishii bukkeetti nama biraallee shamarran biraallee qabatee deemuu danda'a. Yookaan dhungachuu danda'a. Wantoota garaagaraa agarsiisuu danda'a. Kun maalirraan kan ka'e? Miira ofii to'achuurraa dadhabuurraa kan ka'e. Kanaaf dogongorri ijoolleen dhiiraa jaalala keessatti hojjetanii miira ofii to'achuu. Miira ofii to'achuun illee dirqama nurra jiraataa jechuudha. Maaliif jennaani? Hamma dhaqnee wanticha gargar baafannutti dhugummaa isaa hamma adda baafannutti waan tokkotti seennee murteessuun nun barbaachisu. Fakkeenyaaf tariitii namni ishee faana deemtu sun maal ishiiti jennee murteessuun nurra jiraata. Yoo obboleessa ishii ta'e, yoo obboleessa ishii ta'e, yoo fira ishii ta'e dirqama maal gochuu qabna duraa murteessuu adda baafachuu nurra jiraata malee miira ho'aadhaanii akkuma dhaqnee agarreeni dhaqnee isheetti dubbanna yoo ta'e nama sun faana maal ta'a tokko ishii faana gargar ba'uu dandeenya. Lammaffaanii rakkoon nurra ga'uu danda'a. Sadaffaanii rakkoon nama sun irrallee ga'uu danda'a. Kanaaf miira keenya to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo tokko shamarran tokkoo fi mucaan dhiiraa tokko wal jaalatanii akka carraa ta'anii immoo wal lolanii yoo gargar bahanii guyyuma tokko walitti mufatanii waan bor walitti deebi'uu isaa hin oolle guyyuma tokko walitti mufatanii yoo akka carraa ta'e ishiin obbolaa ishii faana deemtee yoo argee jechuudha. Yookaan maal godha ishii rukuchuu dhaqa. Yookiin maal godha isa rukuchuu dhaqa. Gaafa sunoo maatii ishiiti ta'a. Maal rukuttee ni dhufa. Maatitti dubbattee ni dhufa. Sana keessa maal dhufaa? Wal miidhuu dhufaa. Gaafa nama tokko miite immoo ikoonoomii irratti miidhaa guddaa qaba. Gaafa namaa miidhamtes sirratti fayyaa keerratti saayikoo keerratti miidhaa guddaa qaba. Akkasumallee nama ati jaallattu kanallee akka ati wal dhabdu taasisaa jechuudha. Akka isheen boruuf taanillee si amantee si faana jiru gaarii si faana jaalala dhugaa itti hin fuune taasisaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Miira keenya to'achuu nurra jiraata. Osoo agarru akka nama nagarreetti, osoo dhageenyu akka nama nageenyeetti. Jireenya keenya keessatti callisuun deebisa tokko akka ta'e hubachuu qabna. Maal jedhee tan Oromoon? Haa hafuun dubbii dhaamseetu maaf afaan dubbii fidee jedha. Maaf afaan dubbii fidee haa hafuun dubbii dhaamsee.
Kana jechuun yoo dhiiste yoo calliste harri boru miti waan ta'eef callistee yoo har'a laaltee callistee yoo dhiifte bormoo wantichi isaati kaleessa agartee yookaan isa har'a agartee sunirraa fi adda ta'ee mul'achuu danda'a. Kanaaf callisuu miira keenya to'achuu qabna. Yoo akkas goone nama biratti illee jaalatamummaa argachuu dandeenya. Namni nu jaallatu sun illee yoo nuti nama miira keenya to'atu taane nama tasgabbaahaa yoo taane yoo balleessite illee akka ishiin dhiifama nu gaafatu taasisa. Kanaaf dogongoroota kana riileeshinii jaalalaa keessatti gochuun unurraa hin eegamu jechuudha. Hin barbaachisu. Wanta kana yoo goone yoo ta'e dogongoroota kana hojjenna yoo ta'e nuti shamarran tokko qofa osoo hin taane shamarran hedduu biratti jaalatamuu nuti qabnu carraan keenya xiqqaadha. Kanaaf wantoota kanarraa maal gochuu qabna? Dursinee of eeggachuu nurra jiraata. Maaliif jennaani? Wanta har'a hojjenne irra dhaabbanne bor firii isaa argachuu dandeenya waan ta'eef. Har'a yaaddu taanaan, har'an karoorsitu taanaan bor hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf har'a nuti nama gaarii yoo taane, har'a beeberii gaarii yoo qabaanne, boru nama hunduma biratti jaallatamne iddoo gaarii qabaachuu dandeenya. Kanaaf dogongoroota nuti gochuu hin qabne, dogongoroota ijoollee dhiiraa raawwachuu hin qabne wantoota kana sadanidha. Tole egaa hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun jaalladha. Viidiyoon keenya isin tole immoo nama biraaf sheer gochuun dagatinaa. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan